faayoon sababa ilmoo faayotiif jecha addaan ba'an dhiira ta'ee innis ilmoo qaba. Boru ilmoo kiyya maaltu mudata maaliif jechuu dhabe. Ilmoon kun ilmoo dubartiiti. Namni ilmoo dubartii farda lafaan soqata malee gatee ayaan ilmoon ta'e erga dhuftee mana kiyya galtee ani si wajjin jiraachuun barbaadu jechuun jira kun. Warroonni ilmoo qabdanii ilmoon yookiin immoo abbaa manaatiin gargar baatan hamma makka inni miidhaan guddaan isinirra ga'u beeka. Tokkoffaa ilmoo keessan guddifachuuf tattaaffii cimaa gochuu qabdanii faayoon erga ijoollee lama argattee kaate ilmoo akka qabdu jiraatti himte. Wanna kanarratti rakkoon inni jiru namni gaafa nama walitti dabalamu guutumaan guutuutti haala isaa san waan qabu san ilmoos qabaatu baadhu himu qabaa jechuudha. Ashama harka fuune jirtu akkam naga keessanii fayya keessanii chaanilee naga gootan alhamdulillah galatti rabbii hordoftoota kabajamtoota kenna isin raawwadee jira akkuma beekamu YouTube kiyya subscribe like share gochuun dagateen akkasuma yaada qabadan kaarrabsitan arrabsaa kamal jettan maal jedha isiniin jechuu barbaada. Obboleen kiyya akkuma beekamu jiraa fi faayoo wal dhabanii jiran sababiin isaa wal dhabaniif ilmoo daa'ima tanaafi jechuudha. Ilmoon tuni nama dubartiidha. Dubartiin tuni warqeedha hin soqamti. Dhuguma isiniin jedha dubartiin ani mataa kiyyaatti ijoollee durbaash takka ala argadhe taanan hin fudhadha. Dubartiin hin soqamti bakka kamantuuyyuu amma rakkoon jira. Isii dubartii tana ufitti qabee hammatee guddisuu qaba malee ofirraa achi qabu hin qabu. Tokkoffaa rakkinni faayuu hin qabdu. Gaafa isaa walitti dabalamtu ulaagaalee jiru wantoota jiran ilaa waan tokko kan dogongore. Gaafa ilmoo qabaatanii ilmoo takka lama sadii gaafa sadiin kana qabaatan yookiin ilmoo takka qabaatan yookiin immoo maallaqa tokko qabaatan yookiin immoo qabeenya tokko qabaatan abbaa manaa boru jireenya boru si faana bu'u si wajjin tarkaanfattu rakkos gammachus nama akkasiisan immoo dirqama amansiisuun kan kee. Waan qabdu san jechuudha. Har'a dhiibbaan eenyu ragaa jira, rakkinni eenyu ragaa jira, faayoon ragaa jira jechuudha. Kun immoo ijoolleen keenya irra guddinni isaa warroonni ilmoo qabdanii abbaa manaatiin wal hiitan hedduutu jira. Keessattuu ijoolleen biyyoota Arabaa kana turan fuudhan heerumanii ka'anii ilmoo argatanii biyya namaa deemanii abbaan manaa isaanii irratti fuudha wal lolanii hin ka'anii wal hiiku. Ergasii gaafa nama biraatti dabalamte ilmoo isii san dhoysitee heeruma isii san dhoysitee singilummaadhaan odoo ilmoo qabdu. Kan heerumtu jira. Isin galee namni qamma seenaa wallaalu waan ta'eef. Kuni gonkumaan barbaachisu. Dhiibban inni faayoorraa amma rakkoo nama faayoorra gahaa jiru kun bor isinirrallee ni ga'a. Dubartii takkatu hedduu ulfaataadha wanni akkanaa kun jechuudha. Marfattee akira lafaan jechuudha. Garuu namichi sun waa'ee ilmoo sanii hin beeka. Garuu maal jette jedhan. Ilmoo lama qabdi. Isin ilmoo lama dhiira lama qabdi. Mana hin qabdi. Ijoollee dhiira tokkoo fi dubara takka qabdi. Dhiirri jechuun dhiirri nama hin jaallatu. Dhiirri fakkeenyaaf ani ilmoo qabu jenne yoo nama biraatti kan heerumu ta'e fakkeenyaaf dhiirri sun ijoollee kiyya hin jaallatu. Ilmoo isaa qofa jaallata. Gaafa kana maal godhe isin fakkaata dhiibbaa ilmaan isaa san irratti geessuu eegale. Ilmaanuma namicha du'eessan jibba yookiin ka gadhiisisan jibba hamaa keessa dhufa jechuudha. Booda isaa maal godhe isii maal gootire gadhiifti. Isuma dhiifte jechuun asbame isaa dhiifti. Dhiibbaa guddaatu jira. Gama keetillee ni jira. Gama isaatillee ni jira. Gama hundaanuu jidduu kanatti immoo daa'imman jidduu keessan jiran kana jidduu namaa jiran kana irratti miidhaa guddaatu dhufa. Cinqaa sammuutu dhufa. Isin rakkatte haadha akka godhu amma fakkeenya faayoo fudhanne faayoon ilmoo isii hangana geetu kana walitti baatanii akka gootu wallaalte. Jira ammoo gara fiddu wallaa bakka lachinuu wal qaba jedhacha. Bakka sirriitti wal qabate wal qabe. Dubbi nama kaa ishee amma dhaamsa sirriitti isinii dhaamuun barbaada. Takki teettanii ilmoo yoo qabaattan ilmoo keessan guddifachuu. Lama ilmoo keessan jibbitanii ilmoo isaa wajji jiraachuu ilma kee jibbitee isaa wajji jiraachuu murteen kanuma sababni isallee maal isinitti fakkaate namni alagaan ilmoo isaa malee ilmoo biraan jaalatu atillee dhale
amma gizee tokko namni gaafa nama janaachan ani wallahi si dhiisu hanga feete ilmollee qabaadhu 3 isdee 4 qabaadhu 5 qabaadhu takkitti horachuun alagaaniin ulfaata kana beeke mucaa kana faayoon otoo akkuma dura qarqaaraa turte achitti qarqaartee otoo achumatti barsiiftee otoo akkuma ishee sanii kennitee otoo hin baattee otoo dhayxee laaltee gaaf isiin bakka tokko qabattee hojii tokko argatte bar ilmoo kiyya jechuun bakka hin beekte miti isaa kana jiraa kana abbaa warra kan amma faayoon jechuun dogongorri isii rakkoon kana jechuudha. Dogongorri isii rakkoon kana himuu duraati irrallee amma immoo fuutee ofitti galchite ilmoo isiisan miidhaa hedduutu jira gara abbaa manaatti amma immoo waa lama dhabdi. Waa lama dhabaa jirti. Waa lamni isiin dhabdu abbaa manaa isii sunillee deemuu danda'a yookiin deebi'uu danda'a hin beekamu. Rabbiin isaan addaan hin baasin maaliif homaan midhaan isin nyaatu biddeena gimmaashoo nyaatte malee wanna nama miitu miti. Faayoo taate hamma tokko nama of danda'uudha. Ilmoo isii kana hin dandeetti. Jiraan immoo maaliif akka ilmoo kana jibbi isin hin galleessin? Waa hedduu as keessa jira. Viidiyootti aanutti isin waa hedduu hamma dhiirri gadi bakka hin jiraa miti qaqqabiinsan ilmoo isaa malee ilmoo biraa hin jaalanne. Ajaa'iba bar dubbiin ajaa'iba. Nama garamaa bar. Allah. An bakka baay'een na dhibe jechuudha. Waa'een kana hedduu takkatti na dhibe. Maaliif maal rakkoo qaba? Mi'aasumatti yoo laaltan faayoon daa'ima tana dhiisate amma namni fakkeenyaaf amma sarraata nyamta akka gaafa ofitti dabalee midhaan agama nyaatan. Odoo damoo san argatti jedduu sanitu amma faayoodhaaf qarqaarsa daa'ima irraa qabdee haga isiin hojii hojjettu faayoodhaaf amma baay'ee qarqaarsa guddaadha daa'imni kun jechuudha maaliif daa'ima saniin qabdii fi waan tokko hin hojjemme amma bishaan naa fidoo jetteen hin fiddii fi amma daa'ima faayoo sanirra xiqqishuu sanirra amma tanatu jabina qaba humna qabdi hanga tokko yaani umriidhaan hin dursite waan ta'eef ani beeku garuu wanni ilmi namaa hamma ilmi namaa nama hin jaalanne keessattuu warroota ilmoo qabdanii ilmoon teessan sun miidhaa guddaan akka irra ga'u ilmoo qabaatanii ilmoo teessan bakka biraa abbaa manaa biraa yoo itti fiddan yookiin immoo injiraa miti akkoo keessan biraa baaftanii of bira galchuuf ergechuuf ilmuma kee kana jechuun ilmoo ofii namni jibbu bakka na gargaarti haga tokko haadhuma keessan san irraa yoo rarraaftanii fiduu hin qabdan gonkumaa sabni isallee maal isinitti fakkaate daa'imni tun miidhaa jidduu lamaaniitu itti dhufa gara akkoonillee ilmoon hambaa hambumaa jetti injiraa miti ilmoon hambaa hambuma bakka guddisuuyyuu ani guddisuu ilmoo namaa kana garaan ani guddise itti argu daa'ima kana inni guddise na biraa baddee miti yaada akkanaa kunillee ni dhufa as deebi ilmi akka waan guddifte sunillee yoo maatiin mana keessan keessa jiraata hacuuccaa cimaatu raga in jaalatan abadan jaartiin takkitti yoo kophaa kan jiraate yookiin ilmoon intala isii ka ilma isii yoo ka dhufullee taate ilmaan haadha sanii ilmoo nama biraa kanan jaalatan obboleettii isaanii tootoo jaalatan ilmoo nama biraa hin jaalatan gonkumaa yoo ni beekamaadha waa'ee faayootii fi waa'ee abbaa kakuu irratti jechuudha yookiin immoo jiraa irratti jechuudha kun hin barbaachisu abadan namni nama ilmoo faayoodha ilmoodha isaallee ilmoo tobaatti inni faayoo jaalata dirqama ilmoo sanis jaalatu qaba ilmoo isiin addaan ba'uu hin qabdu gin immoo isa gattee abbaa manaa biraa ani hin jedhu kanaaf ilmoo teessa warri ilmoo qabdan qilleensan dhoosisina akkoo keessan bira haa turtu akkoo bira turte taanaan haadhaan garaagarummaan qabdu haati isii haadha isillee haadha akkas isin jechuu barbaada viidiyoo keessumarratti dhaabaa hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti